Guyyaa dhaarmeet akka jalaa qarshii 100,000 akka mobaayil baankingii ishee irraa jalaa baafatan of eeggannoo cimaa godhaa. Namoota hedduutti bilbila isaanii irratti bilbiluudhaan baankii daldala Itoophiyaa yookiin baankii biroo maqaa isaanii waamuun achirraa isinii bilbilaa jira jechuudhaan baankii kam akka fayyadamtuu fi mobaayil baankingii akka qabdu si gaafachuun haasaa isaanii eegalan. Sana booda eeyyannan fayyadama yoo jettee gaafiiwwan armaan gadii akkanaa si gaafatu. Seera haaraa baankii kenna irraa waan bahee jiruuf mobaayil baankingii keessan isiniif haaromsuuf yookiin sirreessuu waan barbaannuuf tartiiba amma isinitti himnu kana nu waliin akka gootan jechuun karaatti isin deebifatu. Atis yoo odeeffannoo homaa hin qabaanne ta'e waan isaan isin jedhan hunda goote miseejii sirratti ergan yookiin tartiiba isaan deemsiin jedhan yoo deemte umurri kee akkaawuntii kee qullaa hanbisuudha. Abbootii keenya hedduu qullaa hanbisanii haadholii keenya hedduu saamanii kan boochisan obboleeyyan keenya hedduu gowwoomsanii saamanii jiru. Amma garuu ni gaha. Odeeffannoo kamuu bilbiluun baankii irraa yoo jedhamtan gonkumaa hin keessummeessinaa. Baankonni hedduun miseejii isaanii garaa keessaan nu erguudhaan tajaajila bilbilaan waan akkasii gaafannu gonkumaa hin hojjennu jechuun miseejii isaaniitiin ibsanii jiru. Nutis kana hubachuudhaan abbootii keenya haadholii keenyaa fi obboleeyyan keenya kana booda waan akkasii irraa akka of qusatan viidiyoo kana sheerrii poost koppii liink gochuudhaan namoota hedduu biraa akka geessinu isiniin jedha. Kun mana gurbaa qaxaleetiin.